Kakkachiisaa fi argitee uummanni biyya ormaa jiru wal xiqqeessuun wal cabsuun maaltu kana fide dhimma isii dhugaa jirtu maa shaffantan maa walirra dhaabbattanii mataa wal galchitanii as keessatti nama yoo isin himatu ofii wal waamtanii rakkataa kennamiitan wallaahi billaahi kanarratti namni takka kanarra walii fudhatu hin jiru dhugaa mucatti fida birrii irraa qabaa jettee miti kakkachiisaa fi as sidaati wayin immoo ajandaan godhatina Nuraddiin baabaan keessaa ba'e eeyyan uumaa walirra hin qabnu jette mucayyoon ifa baastee dubbatte maaliif dubartii qaqqabdan osoo ilma dhiiraa ta'e ofirraa dubbata ofirraa arrabsa yoo biirollee ta'e yoo wal kassasullee yoo wal hidhuullee ta'e akka ofirraa dubbatu beeka akka godhu beeka galeellee biyyattillee waan godhu beeka ofirraa jechuudha ana wanni garaana nyaatu yoo nama galchitan dhugaa namaan shaffennina dubartii taateef gadi hin qabina obboleettii qabdan agartaniimi dhugaan jiru kana an baay'een dubbadhu namni biyya kana keessa jiru an Dubaay makana keessa jiraadha jechuu bakka kanatti yoo ati waa dubbattu akka wal beekuun akka gandummaatiin wal galfatee ol seensisee dhugaa namaa dhossee sobaa wal shaffanee sobaa wal cabsee hagadhaatti Oromoo cabsee lafeen keenya wali bu'ee ofii wal cabse malee diinni takka nun cabsine yeroo kana laal Usmaani an dhugaa jirtu wallaahi billaa obboleettii qabda yoo ta'e obboleettii qabda haadha qabda haadharraa dhalatte yoo ta'e dhugaa mucattii kana as fidanii haa kakatanii fi birriin isii sumunin nu biratti hin hafnee haa jedhan dhugaan jiru kana haale wasaale kawaayee fuudhinsaa kawaayee jaalalaa waan fuudhanii naaf haa kakatanii birriin kenname jedhanii indabsina nama kuma tokko dhibba torba jira usmi akka obboleettiitti galchite qarqaaraa jirtaami kaan hin shaffanin waa'ee algaa waliin nyaatu waliin dhuguu waliin balleessu rakkatee namni tokko yoo sitti dhufe dogongora ati irra raawwatte kanaaniyyuu si gaafachisa namni tokko rakkatee sitti dhufe ati maaltu wajjin nyaachuu waliin bulu maaltu kaan geesse mana asfallagee obboleettiteeti rakkattee sitti dhufte yoo ta'e rakkoo isiisan furmaata goote qarqaartee sumuniif shilingii namarra hawaasa irraa fuute isii bakka hojii galchuudha waliin bulle waliin nyaanneen wallaahi akka obbolummaatti akka hiriyyummaatti akka oromummaatti wanni kuni garaa wal jabeessaa deema wal numiisisaa deema walirra qabsaa'uuta qabsoo of dura waliif banuuta wanni hadha miidarra gadi ba'e kun immoo mucayyoon tuwwaa taatu akkuma reef jettu san namni nama kanarraa bu'u hin jiru haa xiqqaattu haa guddattu wanta miidiyaan qabe wanni miidiyaan qabe wanni gowwaan qabe waraqaan qabe yoomiyyuu hin hafu kanaafuu ani yaada koo ni gabaabsadha sheekonni ol seenanillee hin jiru Nuraddiin baabaa waan kana keessa nagaa qabanii keessaa bayanii jiran mucayyoolleen kan himataa jirtu nama birriin kiyya bira jiru jira naa fidaa naa kassiisa dhugaan tiyya dabde miidhamee jira yeroo sanin rakkadhee itti dhaqe kufee itti dhaqe bakka itti dhaqe kanatti na qarqaaruu keessaayyuu madaa tokko irra ga'uu danda'a mucayyoon tun waa hedduu shaffantee irra tartee waa'ee maallaqa ofii himatte madaa isiillee beekaa madaa dubartiiti haawaan biraallee ta'u haawaan kaanillee ta'u garuu madaa isii gara maallaqaatti odeeffattee himatte maallaqa isii fuudhaafi an kanuma wanni an dubbadhu hin jiru kana oolchu hin jiru kana bulchu hin jiru yoo ta'e jaalalaa wajji jiraannaa yoo ta'uu baate dhima dhiifama namni miidiyaarra afoonaalillaa yoo natti illee aartan tanuma natti dhagahame jechuun barbaade yaada keessanitti deebi'a. Usme dubbachuu danda'a. Okay, gara Toomi. Usme takka carraa naa kennimee durallee ganna buuste dhiifama wayi. Abo mucattii dhimma himattu malee ijoollee shamaraas keessa waliin galchin gahi usme. Namni waa hiiku yoo danda'e dhiira waan namni waa dubbatu dhiira malee ijoollee shamaraas keessa balaa nama isiin himattu sana fidaa yoo as keessa jiraate as keessa. Wanni akkas jedhu jiru kabajaa keetis. Ati ta'urra wannaa sana tashaashamannee sana mucayyoon tun. Yaa tashaashamannee. Sagalee kee jiraa mimamme. Injira tashaashamanneeti jiituudha maal hin beektu. Sagaleen koo jira gaa usme. Injira. Anillee ni bayaa usme takkatti dintatee ba'u lubbu. Please. Jiituudha tun himattee jirti namni isiin himattu gadaadhaami. Moo eedu nama biraa. Gadama himatte. Maal jedhanii deebisa maa mallaqa namaa jarana dhimma maammee fitee jira dubbii dhimma waliin maalqa waliin nyaachuu san dhiisa mallaqa si yoo irraa qabaatte mallaqa namaa kafalu yookaan hin kafalu yoo jedhe haa kakatu yoo narraa hin qabdu jedhe akkasuma xumura maal gootanii eega sagalee isii ta'aa jiraatan waan beeynullee cina beekullee baannu hagam tokko kaan quba qabana himtee jirti mucayyoon tun
nasdura le indubbanne male usme egamana kana fidde ak ilma nama tokkot waa'ee waliin nyaatin sarran dubbatin waa'ee waliin bulitii irra dubbatin mallaqa ebaluun irraa qaba jette narraan qabdu jedhee haa kakatu hin gargaara jedhu obboleettii teenna obboleettii shamaraatti garaa jabaachuun hin ta'u usme akka nama tokkotti eega ay fidde waan tokko gadhaabi abbaa eega abbaa Akiya qofa maqaa badaana rakayaan warra of jala qabatee deemeen dhufee asin maqaa kiyya na balleessisiisellee takkaffaa birriin kunillee itti kennama jedhee naaf akka fatu waan biraan barbaadu imimmaan kiyya kaadhaa kun ibidda wayii ta'ee haa ba'u malee. as keessa jira Abbo Carraan nu kennime gadi boona. in fuula jedhee kuma lama kana duratti yakana maal godhu Mee nutti ni yini qoy abbo. kana shamara qabna bar obboleetti qabna bar boru haadha manaa keenya taati haadha Abbo Usmiyye Carraan haa kennan gabboa. Badalagaa qaba. Koi afte koi aje koi. Andalagaa qaba yaaki. Ila. Abo me gada dhaggeeffadhaa me carraa yeroo takka nagaa namee hundi keessanuu muhiitii qabadhaate yookiin gadi isa xaayaa aki wallahi mataan na dhukkubeetiin jira dhaggeeffadhaa tokkoffaa irratti akka mucattii barbaanna akka mucattii barbaanna hayti mucattii immoo baabaa nurraddiin awwala waa'ee baabaa nurraddiin irra ka'ee baabaa nurraddiin irraan aga gadaatitti ga'ee mallayni kuni yoo dhugaan ka jiraatu taate hin deebisnaa jenni gadalleen kun abbaan dhimma as jira sigalee mucattii itti kennee jedheetiin jira gadaan naa kakatu jetteemi gadaan immoo yoo dhugumatti hayti kun irra hin jiraan hin kakataa jechuudha. Dhugaa jirtu ifa baasettini. Isni galee kanaafuu carraa gara garaa deebifnaati. Isin immoo wal jala hin wajjina. Kun muhiit irraa wayitii baafatu kan dubbata. Matammaan nu dhukkubee matamaa miilaa wallaalee cim jedhee isin dhaggeeffataa jira isin buutu muhiitii godhadhee. Mikinaatu gara dubbatu hin jiru jechuudha namni hundi wal fixeeti. Haqa baasoo hitee namalee namuu ajandaa baasin taa'u. ustaaza maa buuftan usmiyye Ani kun bar warra muteetiraatti nama akkana godha. Kanan nama buusaa kanan nama galchaan beeku wallaahi. Baba Nuruddin Usmiyye anama dubbii isinii gabaabsaa dhaggeeffadha. Warri ergama biraa as keessa qabdanii ergama dhuunfaa keessanii baadha walitti gayyaana rakkoon qabu. Aniif mucattiin dhimma biraa wal biraa qabna waan beektan hin qabdan hin tarsa'ina. Mallanni mucayyoo buuramaa ture buurameera birri dhibba ittiin qarqaaraa ture ji'a afurii namni maal nyaataa ture oorruuf hin jiru biyya abbaa isin jirtu kiraa manaa kafalti fayyadaa ture ji'a afur na wajjin turteetti mucayyoo mana. Waan hin beekne. Birrii kana koi gada. Koda waan sisirreeffadha waan matallee galaa deemu walii himaatiin hin deemna. Ati mucattii tara wayitii isin lafa dhoofsan dura jaalallee kee turte moo osoo isin lafa dhahin dura. wal beeyna duraayyuu wal beeyna miidiyaa marra wal beeyna jaalallee akkasii osoo hin taane dura wal beeyna na beettii akka hin marsiititti akka hin taraarsiititti wajjin haasofnaa silkii walii qabnaa walii bilbila gabaabamatti aga isin miidhamtee isin erga mucattii tana wal beekaa ka deemtaniiti mucattii tana ati erga akka intala biyyattii yaate jettee itti dhimmamtee qarqaartee mallaqisiisa walitti qabdee jette bira deemtee achi booda irraan jaalala uumtaniisin. La jechuun ati nama ji'a afur mana tokko waliin ture akkami shakkitaatti fayyaan qabdu? Mallaqa isiisan ati kenneef jettee jirtaa mee walatti harkarratti qarshii 2,000 Mulu itti mulu dhibba ja'a kenne. Abbo dhageeffadhuun kan abboon maa dhibba jaallee kenneef. Abboon na dhagaye jittu na dhagaye dhibba jaallee kenneef dalagaa yeroo sadi galche. Dalagaa yeroo sadi galche obboleessa kiyya 200 komishinii kafalan didaa deebiti. Komishinii. Dalagaa nagalchuun isaan isa barbaadu birri miidiyaa irratti sababa maqaa ilkaan cabuutiin guurame na kenname. Kenname. La birri si himaadha bir si himaadha. Dhimma biraa keessa nan seensin gada. Dhimma biraa keessa nu barbaadu. Ini Dhimma biraa keessa nan seensin. Dhimma dalagaa isillee